Nageenyi Rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota Caayaa News Technology kanneen TikTok keenyaaf YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun akkasumas commentii YouTube jalatti Caayaa jechuun kanneen barreessaniif gama biraatiin TikTok keenya like duet gochuun follow kan godhaniif saffisaan deebii kan kenninu yoo ta'u akkuma aadeeffatame adabbiin TikTok guddaa hamma nurraa ka'utti kanaanis nu hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna akkasumas walii qoqqooduu hin dagatinaa ulfinni kabajni isinii amalu kan olee buletu waa argaan gaaddisaa gadaatii oolmaawwan idilaa addunyaa bahaa gidduu galeessa guyyaa 38ffaa lola Hamaasiif Israa'elii maalirraa olee kan jedhu miidiyaaleen waan qabatanii bahaniin ijoo isin dhageessa. Al-Maktoum dirree xiyyaara ajaa'ibaa kan Dubaayitti agarsiisni feestivaalii jeettiiwwan waraanaa kanneen abbootii qabeenyaaf akkasumas kaampaaniileen gurguddoon 1,400 ta'an xiyyaarota gurguddoo jeettiiwwan lolaa 180 maalirra olee maaliif kan jedhu egaa mata dhukkubbii ta'uun dhagahameeti jira. Misaa'illi farra doonii Israa'elii kan Yaakot Ameerikaa fi Israa'elitti Hamaas akkasumas Hizbollah harkatti argamuun duula guddaadhaa fi riba Joon Baayidanii fi Netanyahuudha gaggabse jedhan Pentaagonii fi akkasumas Tel Aviv har'a nama jajjabaa hiitee olteen qaba ganna dhiisaa balballoomiidhaaf qophoofne. Haleellaan daguu Hamaas Israa'el guyyaa 38ffaarratti kan argamuu fi hamma ammaatti gama lammiiwwan qulqulluu siviilii 11,526 akkasumas kanneen qaama miidhaan ciccimaan irra ga'e 29,500 yeroo ta'e kanatti meeshaawwan gurguddoo kanneen uffata sibiilaatii fi akkasumas teekinooloojii ammayyaa Israa'el qabdu 136 gama Hamaasiin barbadaa'u loltoonni 1,064 Israa'elii har'ayoo gabaasa WHO fi CGTN gabaasuu Israa'el mataan dhukkubuun dubbiin bubbulaatuma waan haaraa gadi baafti jedhe CNN, The Guardian fi Washington Post akkasumas Reuters maalilaata kanas qabanneeti jirra. Amir Abdullahi yookiin Hussein Amir Abdullahi ministeerii dantaa alaa Iraanii tarkaanfiin kaleessa galgala Ameerikaan fudhatteef har'ammoo Ameerikaa waywaachisan qaba ganna dhiisanii ministeera dantaa alaa Antony Blinken fi abba Joon Baayiden kadur abbaa gadaatiin beekan gaggabni sakatii taati. Eeyyen kabajamtoota hordoftoota keenya michuun dheengaddaraaniin balleessa jetta Jarmaniin Berliin ammammoo Iraaniin dhiifama gaafachuudhaan Israa'el saffisaan sa'aatii 48 keessatti Gaazaa gadhiiftee yoo hin bahin barbadaa'uu fi jirtiin waliin dhugaan dhara dachii galchiisaa jirti gama balballoomii oduuttiin isin deebisa. Misaa'illi farra doonii Ameerikaa fi Israa'el kan Yaakot jedhamu Earth Gravity 3,500 yeroo jalqabaatiif seenaa addunyaa keessatti biyyoonni beekamoon humna mootii jireenya biyyoota addunyaa 7 yookiin G7 jechuun beekaman tokkoon isaanii kan hin qabne Hizbolaan biyya Libaanos keessa daangaa Israa'eliitiin gadda gurguddoo Joon Baayiden jaarsii waggaa 70 qaba ganna dhiisaa Biniyaam Netanyahuun akkamitti dubbiin tun eessaa dhufteen tana Ruusiyaaf Iraaniin ilaallattiin balballoomii oduu keenyaatiin. Dubbiin bubbulaatuma waan hara'aan gadi baati jedhe CGTN oduu gama Hizbollaatiin dhagahameen miidiyaaleen hedduun addunyaa girgireessutti teekinooloojii biyyoota nuti mootii 7 addunyaa G7 eenyulleen gitan qabne jedhan Yaakot dooniiwwan Israa'elii fi akkasumas kiiloomeetira 300 furguguudhaan Ameerikaa dooniiwwan isaanii galoo galaana Edanii fi Parshiyaa irratti barbadeessuu kan danda'u F341 doonii
koodiin isaa F341 Israa'eliin ana malee namni tokko mootiin hin jiru jettu barbadeessuu kan danda'u egaa harkatti argamuun Joon Baayidaniin qaba ganna dhiisa kazaraaf waa hunda jala kaayaniit dadhaban dubbiin yayyabataati. Miidiyaaleen hedduun hinjifannoo warra Palestaayinotaaf Hamaas kan hin gabaasne har'a maaliif gadi bahan? Kunis har'a mil'uu keenyatti banaa balballoomii keessatti argattu. Jarman oduun Deutsche Welle akkasumas Wiihon Reuters Washington fi Fox TV'n akka gabaasetti Jarman Iraaniin barbadeessa isa kan Hamaasiif Hizbollah gurmeesse hidhachiise Israa'eliin barbadeessu jechuun dhaadachaa turteetii fi meeshaawwan gurguddaa atomik boombii kan Muhammad Al-Baradi dhaabbanni atomik boombii niikuleerii addunyaa dhoowwaa tureen kan dhaadatte Jarmaniin amma immoo qaba ganna dhiisa anaaf Biinyaam Niyaataahuun jechuun biyya Palestaayin deeggartu keessaa Faransaayitti aantee biyya saddeettaffaa ta'uun dhagahame. Gamtaan Awurooppaa bakka lamatti wal qoodee Deutsche Welle Berliin har'a dubbii ajaa'ibaati baasan. Sa'aatii 48 keessatti dachii Palestaayin gadi dhiiftee hin baane dubbiin amma nu galte. Israa'el ibidda laboobatu eeggatan miidiyaalee addunyaati. Ministeerri raayyaa ittisa biyyattii kan Israa'elii Ministeerri ittisa Ameerikaa Lloyd Austin cidha daguu Sooriyaa keessatti humnoota jajjaboo ta'an kan Iraanii daguu kaambiiwwan waraanaa irratti raawwataniin yoo xiqqaate loltoota Iraanii kanneen deeggartoota milishootaa ta'an ajjeesuun Iraaniin likkitti galchineera jedhanii yoo dhaadatan ministeerri dantaa alaa Iraanii Amir Hussein Abdullahi akka jedhanitti eeyyen Press TV wajjin afgaaffii taasisaniin haa ta'uuti amma taatus amma Tuunis tana Tuunis gana jechuu yoo dhaadatan Ameerikaan rifatan. Al-Maktum dhaabbanni guddaan feestivaala addunyaa kan Dubaay Emirates irratti agarsiisa abbootii qabeenyaa 1,400 ol hirmaachisa jeettiiwwan yookiin xiyyaarota 180 olii irratti waan ajaa'ibaa agarsiisuun Ameerikaaf Israa'eliin rifachiise. Pirezidaantiin Turkii yaa'ii Suudi Arabiyaan idila addunyaa qopheessite kan Africa World Conference yookiin Summit jechuun beekamu irratti mootichi aangoo irra jiru kan Iraanii Ayatullah fi Mohammed bin Salman kan Suudi Arabiyaadha dhimma Israa'el Hamaasiin balleessuu osoo hin taane dantaa Islaamummaa yookiin biyyoota baha gidduu galeessaa balleessuuf olaantummaa United Statesiin ajajamaa jiraachuun beekame. Diraamaan Joon Baayidaniif Biinyaam Niyaataahuu kun awwaalamuu qaba jechuun marii gaggeessuun miidiyaalee wal harkaa fuudhanii gabaasan. Hizbollaan haleellaa misaa'ilii haleellaawwan gurguddoo raawwate keessaa minaaraa buufata Doveeb hojjettoota elektirikii Israa'el akkasumas minaaraa fi Doveeb buufata siviilota irratti gaggeesseen misaa'ilota farra taankotaa raawwateen waraana Israa'elii 61 galgala kana ajjeesuuf siviilota 17 hojiin ala gochuu fi 4 miidhamu kaaba Israa'elitti haleellaan Hizbollah loltoota 48 har'a sa'aatii booda ajjeesuun 29 madeessuun xiyyaarota nammalee kan fanjii hidhateen ta'uudha Biinyaam Niyaataahuu fi akkuma beekamu Yoav Gallant muummichi Israa'elii kan ittisa biyyaa gabeeffachuu egaa Al Jazeera BBC fi Al Arabiyaan gabaasanii waraana Israa'eliitiif egaa guyyaan har'aa guyyaa gaddaati loltoonni waliigala 124 ajjeefamuu fi 125 ummanni siviiliidhaa 61 ajjeefamuu kanas miidiyaan wal harkaa fuudhaniitiin gabaasaa jiru. Jarman Berliin biyyi Angelika Merkel Israa'eliin hin quufte daangaa dabarte Gaazaa Hamaasiif haloo ba'uu otoo hin taane lolli guyyaa 8ffaa daa'immaniif buufata sabquunnamtii hawaasaaf tajaajila hawaasummaa hospitaalotaatii fi akkasumas buufata fayyaatii fi kanneen dhaabbilee barnootaa irratti barattoota rukutuun kun farrummaadha. Hamma yoomitti ashkara
Ameerikaadhaa taana kan jedhan gamtaa Awurooppaa keessa gaddi guyyaarraa Vladimir Putin Raashiyaan dhageessisu ammoo oduu addaa kan boo'ichaa isaanii ta'e. Abba Joon Baayiden ol qaban itti hafarsan gamasa hafarsan kasaaraan Ameerikaa mudate kan addaa ta'e. Oduun addaa ammoo breaking news jechuudhaan Al Arabiyaa fi Sky News, CBC, Al Jazeeraan amma gabaasaa jiran maali jechuu dandeessu. Akkuma beekamu Hussein Amir Abdullaahidha ministeerri dantaalaa Iraanii akkuma Ayatullaahatii fi akkasumas ammoo Amir Hassan dhaadatan kan gareen Hizbollah fi Iraanii dhaadatan Ameerikaan kaleessa loltoota 6 madeessitu 67 haleellaa kaaba Sooriyaa irratti gaggeessaniif daangaa Israa'el kibba irratti gaggeessaniin magaalaa Galiilaa irratti Iraaniin tuunganaa Tunistana jechuun mammaaksa isaanii deebifne jedhan. Wiha Raashiyaa wabeeffachuun Vladimir Putin qorsi Israa'elii kana yoo jedhan meeshaa gurguddaa Hizbollaadha. Teknoolojii addunyaa keessatti biyyoonni nuti mootii biyyootaati jedhan hin qabne qabaachuun ammoo yaaddoo guddaa ta'e. Kabajamtoota hordoftoota keenya balballoomii addaa qophii keenya boru waaree boodaa irratti YouTube keenya subscribe gochuun like gochuun nu hordofa. Sa'aatii 9 irratti kan isinii dhiyeessinu waaree booda akka lakkoofsa biyyaatti qophii Hamas kiiloomeetira 540 furguga lafa jalaatii fi galoo dahoo lafa jalaa hamma Tel Aviivitti Israa'el rageetti rakkoo guddaan isii qunname. Misaa'illi furgugaa kan kaahoon jedhaman teknoolojii addunyaa keessatti Iron-Dome hin dhaabne. Egaa Raashiyaatu hidhachiise, Iraani akkasii miti gubbaa dhufe dachii dhufeen Biiniyaam dhiyaa ta'uu fi akkuma beekamu Yood Gaalant yookiin raayyaan ittisaa biyya kan Israa'elis maraachuutti argamu. Israa'el magaalonni 4 irra barbadaa'an lubbuu namoota 224 dhabde. Loltoonni isii 6 irraa booji'aman. Taankiiwwan teknoolojii fi xiyyaaronni 3 irraa barbadaa'an. Maaltu ta'uu deema? An Gaaddisaa Gadaati. Nu faana bu'aa.